Daawwattoota chaanalii Akkoo Ingilish Oromic akkam nagartu. Baga jiraattan. Guyyaadhaa barumsa afaan seerologii yookaan immoo afaan giraamariitiin walitti deemnee jirra. Barumsa dhaa kana keessatti kan barannu waa'ee tag question or it's about question tag waan jedhamu jechuudha. Kilaas kanarraa yookaan immoo barumsa kanarraa waa baay'ee akka baratan abdii qaba. Chaanal keenya akkuma duraanii subscribe, like, share akka nu gootan kabajaadan isin gaafanna. Now kallattimaan gara barumsaatti isin haa fudhadhu. Daawwattoota kiyyaa barumsa yookaan immoo topic kana wanni filadhee fi barattoonni baay'een comment irratti waan nagaa. Hello ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel Akkoo English with Oromic. I'm Akkoo from School of American English. My dear sisters and brothers, how you guys? How you all doing, man? What's up? How's life keeping with you guys? You okay, right? I hope so. Daawwattoota chaanalii Akkoo English with Oromic akkam nagartu. Baga jiraattan. Guyyaadhaa barumsa afaan seerologii yookaan immoo afaan giraamariitiin walitti deemnee jirra. Barumsa dhaa kana keessatti kan barannu waa'ee tag question or it's about question tag waan jedhamu jechuudha. Kilaas kanarraa yookaan immoo barumsa kanarraa waa baay'ee akka baratan abdii qaba. Chaanal keenya akkuma duraanii subscribe, like, share akka nu gootan kabajaadan isin gaafanna. Now kallattimaan gara barumsaatti isin haa fudhadhu. Daawwattoota kiyyaa barumsa yookaan immoo topic kana wanni filadhee fi barattoonni baay'een comment irratti waan nagaafatanii fi akkasumas immoo kutaa 8 irraa qabee yookaan immoo 7 irraa qabee yeroo baay'ee hanga university waan argamuuf Gaaffii keessan deebisuudhaaf topic kan isin barsiisaa jira. Kanatti aansee yeroo taanu gaaffii kutaa 2ffaa yookaan immoo gaaffii insuraansii dalaguuf deemee jechuudha. Kanaaf barumsa irratti waan isin focus godhan sirnaan argeeffachuu qaba jechuudha. All right, now topic keenya maal jedha? Tag question jedha. Tag question. Or we can say question tag. Tag question yookaan immoo question tag jechuun maal jechuudha? Tag question or question tag means is simply to confirm something is true or not, or to identify the things. Tag question jechuun wanta wayii addaan baafachuudhaaf, wanta wayii mirkaneeffachuudhaaf kan itti fayyadamnu jechuudha. Or we can say tag question means it is a short question added at the end of a statement. It's called what? It's a question tag. Short question yookaan immoo wanti gabaaban isinii hima keessan keetti dhumarratti dabaltan sun maal jedhama? Tag question jechuudha. Tag question kuni wanta wayiitti yookaan immoo nama wayiitti haasoftee waan san mirkaneeffachuudhaaf akkasiimi. Okay, akkasii jettee gaafachuu yoo barbaadde tag question fayyadamta jechuudha. Fakkeenyaaf here, he is coming. He is what? He is coming. Inni dhufaa jira. Isn't it? Okay, or isn't he? Okay, isn't he? Akkasimi akka jedhamu jechuudha. Inni dhufaa jira. Akkasimi or akkasi jechuudha. Right? So hima kana keessatti himni asirraa qabee hanga asii kun maadha? Statement jedhama jechuudha. Okay, he is coming kan kun maadha? Statement jechuudha. Statement kun maadha? Positive statement jechuudha. Statement lama jira, negative statement and the positive statement kan lama jira jechuudha. All right. Kanaaf he is coming yoo jedhu tag question isaa maal? Tag question jechuun deebii kana kunoo is not he or isn't he jechuudha. Right? Isn't he kun eessaa dhufe? Kan irraa dhufe as keessatti auxiliary verb keessa maadha? Is dha. Amma him kun affirmative dha. Gaafa tag goonu negative isaa goona jechuudha. Why is that ruling can get him barana? Gabbifannu snaggers jechuudha. So he is coming, isn't he? He kena sabiti kena jechuudha. So as you affirmative yookaan immoo positive maal goona? Negative goona jechuudha. Example of they don't watch a football game. They don't watch a football game. Himni kun maal amma? Negative jechuudha. Kun maal negative ta'e don't as jechuudha. Negative statement nama jechuudha. So gaafa himni keessa negative statement tag question keessa. Okay, example of majida. They don't watch a football game. Do you or do they? Kuna mata question sa jechuudha. Maalifi do they ta'e cause himni keenya kun maadha? Taami statement keenya maadha? Is negative waan ta'eef do qofa irraa fudhanna jechuudha. Negative qofa waan ta'eef maadha? Do qofa irraa fudhanna jechuudha. Okay, do they na jechuudha. Sabati keenya jenna jechuudha. So they don't watch a football game. Do they? Okay, isaan football game hin daawwatan. Akkasiimi jechuudha.
All right. He will be happy, won't he? He will be happy. Inni gammachuu qaba. Akkasimi, won't he? Yookaan immoo gammachuun qabu jechuudha. Won't he? Kuna maadha? Kun affirmative jechuudha. Kuni yookaan immoo positive statement dha. Taakweessisaa maadha? Negative ta'a jechuudha. Walii faallaa jechuudha. The last example lama maadha? She lives in Addis Ababa. And comma, all right? Doesn't she? She lives in Addis Ababa. It's a comma. Okay, comma kenna beekama jechuudha. Comma, doesn't she is in Addis Ababa jiraatti. Doesn't she? Addis Ababa jiraattu? Yookaan immoo akkasiin jechuudha hiikan isaa jechuudha. Kanaaf ennaan kun example taakweessin jechuudha. Mee taakweessin maal akka ta'e yookaan immoo taakweessin kun maal akka ta'e ruulii asirratti barreeffama kana hojii ilaalla. Ruulii 5 yookaan immoo 6 yoo hubattan taakweessin maal akka ta'e isin galachuudha marata jechuudha. So rule tokkoffaan maalidha? You should put a comma between the statement and it is question tag, and there should be a question mark at the end of the sentence. Okay. Akkuma himi kun jedhetti, you should put a comma. Dursa maal goota comma keessa jechuudha. Kuni statement jedhama, kun tag question jedhama jechuudha. Jidduu statementii fi jidduu tag question maal goota comma kaa'uun dirqama jechuudha. Common statementii fi tag question addaan baasa jechuudha. All right. Okay, then it is question tag and this should be a question mark. Akkasumas immoo dhumarratti maaltu jiraatu qaba? Gaaffiin mallattoo yookaan immoo question mark jiraatu qaba jechuudha. Kanaaf hima keessan keessatti comment jiraatu qaba. Dhumarratti immoo tag question taanee maal jiraatu qaba? Mallattoon gaaffiin jiraatuun dirqama jechuudha. Kuni seera tokkoffaa jechuudha. You should put a comma kaa'uun dirqama jechuudha. Mee ruulii lamaffaan maal akka jedhu walumaa ilaallu. Stay with me. Okay, daawwattoota kiyyaa seerri lamaffaan maalidha? Seerri tokkoffaan statement fi tag question jidduu comment jiraatu qaba. 1. Seerri lamaffaan it says that the question tag of let us, look, the question tag of let us is shall we. Tag question yookaan immoo question tagi let us maalidha? Shall we. Kun special dha jechuudha. Example, let us study hard, comma, tag question isa maalta? Shall we? Shall we? Or you can say, let us play football. Shall we? Shall we? Shall we? Kun maadha? Tag question jechuudha. Kanaaf rule lamaffaa maadha? Tag questionin let us dha. Tag questionin let us jechuudha. Let us go, let us eat, let's play, let's dance jechuudha. But tag question isa maadha? Shall we ta'a jechuudha. It will be what? Shall we? 1. Rule number 3. Rule sadaffaa maadha? The question tag form of I am is what? Aren't I? Is what? Aren't I? Question tagi I am maadha? Aren't I? Walii galami? Yookaan immoo tag question. Tag question fi question tag jechuun tokkuma hiikaa garaagarummaa qaba jechuudha. Yoo barbaade question tag jettaa yoo barbaade immoo tag question jechuudha. Kanaafiyyuu question tagin I am maadha? Aren't I? Kuni specially tag jechuudha. Fakkeenyaaf I am really lucky, comma, aren't I? Okay? Aren't I? I am really lucky. Ani carraa qabeessa. Aren't I? Akkasimi. Or you can say, I am working harder. Aren't I? I am working harder. An sirriitti dalagaa jira. Aren't I? Yookaan immoo an sirriitti dalagu. Maal jechuudha baade? Aren't I jechuudha. Kanaaf tag questionin I am maadha? Aren't I? Tag questionin let us maadha? Shall we dha jechuudha. Okay, sadaffaa. The question tag form of I am not. Faallaa kanaatu jechuudha. I am not is what? Am I? Rule of maadha? Question tagi I am not maadha? Am I? Am I? Question tagi I am is aren't I? Kan negative ammoo I am not maadha? Am I? Am I ta'a jechuudha. Example, I am not listening to you. Ani sin dhageeffachaa hin jiru. Akkasimi. Yookaan immoo si dhageeffachaa hin jiru. I'm not listening to you. Okay? Am I? Si dhageeffachaa jira? Am I? Okay? Or you can say, I'm not right. I'm not right. Ani sirrii miti. Am I? Okay, check the blackboard, bro. Okay, I am not right. I am not right. Am I? Am I? Am I? Kanaaf ennaan kuni question tag jechuudha. Okay? Am I? Question tag I am not maadha jechuudha. Question tag I am not maadha? Am I jechuudha. Question tag I am not maadha? Am I jechuudha. Kuni seera isa afraffaa jechuudha. Afraffaa jechuudha. Okay, shanaffaa.
Ruling shanaffaan, question tag for both negative and the positive imperative is normally what? Will you. Seera shanaffaa maalidha? Question tagii imperative yookaan immoo commandii yookaan immoo ajajaa. Fakkeenyaaf taa'i, deem, rafi, nyaadhu, dhugi, dannas. Kun marti maalidha? Ajaja jechuudha. Bari bani. Cufi. Kun marti maalidha? Ajaja jechuudha. Question tag isaa maalidha? Will you jechuudha. The question tag form of imperative is, it is will you. For instance, you can say, don't disturb me. Nanjekin? Don't disturb me. Nanjekin? Will you? Or you can say, open the door. Open the door is will you. Alright? And stand up. Stand up. Will you? Okay? And don't be late. Barfatin. Will you? Will you? Kanaaf himoota kan ilaalte don't disturb me negative dha, open the door positive dha, stand up positive dha, don't be late negative jechuudha. Kanaaf ta questioning imperative positive haa ta'u negative haa ta'u lamaanuu tokko jechuudha. Lamaan isaanii maal jechuudha? Will you ta'a jechuudha. So the question tag form of imperative is what? Will you ta'a. Kanaaf kanneen yoo beektan ta question isaa baay'ee salphaa jechuudha. Baay'ee salphaa jechuudha. Kanaaf kanatti aansee kilaasii isa xumuraa kan ta'e example isin agarsiisa na wajjin tura. Okay, daawwattoota keekiyyaa kilaasii dhumaa mee isin agarsiisu. Kilaasiin dhumaa wanta baay'ee barbaachisaa waan agimmaa baranne hunda walitti marji godhee kan keessaa qabachuudha. Alright, not one. A positive statement. Alright, it is a positive statement jechuudha. Hima positive jechuudha. A positive statement is followed by a negative question tag. Okay? Himni positive keessan. Okay, himni positive keessan tokko maalin taa question isaa maal ta'a? Negative ta'a jechuudha. A positive statement is followed by a negative question tag jechuudha. Alright. Waan isin asirratti hubachuu qabdan. Hima kana tokko taa question gochuudhaaf dursa tense kana addaan baafachuu qabdan. Tense wajjin deemaa ta'eef jechuudha. Yoo tense civil tense ta'e do'f does ta'uu qaba. Yoo negative immoo does not fi do not ta'uu qaba jechuudha. Yoo past ta'e did ta'uu qaba. Yo perfect have you kanamo hazi yo present was were yo kasamo past perfect mo hadi yo modal verb mo kan kunin hundani yumada tense wajin de machuda kanaf a positive semachuchun asra qabe gastachuda he is from Addis Ababa kan kun mada positive statement chuda ta question sa mani hordofu qaba negative qaba chu kanaf isn't he nan he is from Addis in from Addis Ababa in Addis Ababa dufe isn't he? Akkasii jechuudha. Kalaafa she can speak English. If he is in Afaan Ingiliffaa haasofti. Himi kun asirraa qabee agarsiisa statement jechuudha. Hima positive jechuudha yookaan immoo hima affirmative jechuudha. He can speak English. Alright? Can't she? Okay, negative jechuudha. Maalidha? Negative hordofa jechuudha. Is followed by what? By a negative question tag hordofa jechuudha. Affirmative hundi maal qabaachuu qaba dhumarratti? Negative jechuudha. Waliin faallaa jechuudha. Kun yoo positive ta'e ta question negative da yes no question isa maala positive da jechuudha. Akkasumas immoo he want a mosque inni masjid deeme tense gaminni past tense he want past tense jechuudha. Kanaaf ta question isa maala didn't he jechuudha. Didn't kun isa dhufe past tense ka. Okay, past tense negative isa maala didn't jechuudha. So didn't he? Okay, he want a mosque inni masjid deeme akkasii jechuudha. Okay, she likes a tennis. Isheen tennis that tense kamin tense simple tense jechuudha. Ta question isa maala doesn't she jechuudha. Maal doesn't fahamsistamu because abeti ken maala she jechuudha. Akkasumas ammoo you play football ati kubbaa taphata. Tense kamin simple tense. So what? Don't you? Negative ta question jechuudha. Akkasumas maratti she has a book or she has a laptop. Maal is kenname? Hasn't kenname jechuudha. Okay, she has a laptop. So it's what's the top question? Hasn't she? Okay, hasn't she? Naturally. Then grammatically it is serimity and has is nagar so about it. Mo he was a teacher. He was what? He was a teacher. Wasn't he? Kuna affirmative. Wasn't he? Kunin wal madat kuna affirmative da ta question sa negative. Devi sa mo yesterday question sa mada? Affirmative. Fakkenyaf he is from Addis, isn't he? Yes. He is. Okay, she can speak English, can't she? Yes, she can.
Okay, he went to mosque, didn't he? Yes, he did. Okay, she likes tennis, doesn't she? Yes, she did. All right, I'm sorry. Yes, she does. Okay, you play football, don't you? Yes. You do. All right. And she has a book, hasn't she? Yes, she has. Okay? Yes, she has. Kuni gara namaadha affirmative jechuudha. Qixxeen kun maadha negative jechuudha. Kun maadha affirmative jechuudha. Kanaaf yeroo hundayyuu a positive statement is followed by a negative question and the yes no question is what? Is a positive jechuudha. Kanaaf haala kanaan deebisuun hin danda'ama jechuudha. All right. Nooti lamaffaan hubachiisa lamaffaa maadha? Faallaa kanaata jechuudha. A negative statement is followed by a positive question tag jechuudha. Himni keessa negative si kennamnaan. Tensi keessa negative si kennamnaan taa question isaa maadha? Positive jechuudha. Fakkeenya tokkoffaa. Kanumaa jirume he is not from Addis. Inni Addis Ababarraa miti. Inni Addis Ababarraa dhufne. Is he akkasii Addis Ababarraa dhufe jechuudha. Negative taa question isaa maadha? Yeah, no, he is not jechuudha. No, he isn't jechuudha. Okay? No, he isn't jechuudha. Okay. She can't speak English. Ishiin afaan Ingiliffaa hin haasoftu. Can she? Hin haasofti? Yes. No, she can't jechuudha. No, she can't jechuudha. Okay? No, she can't. All right. He didn't go to mosque. Tensi kamiin past tense jechuudha. Taakkoosin isaa maadha? Laa barataa. Waa tokko badaa. Kun negative dhaami? Easy yookaan kamicha baraafata jechuudha. Akkana bira achi deemta jechuudha. She can't kennu kanallee kanamicha fudhata jechuudha. Negative eegata jechuudha. He didn't, did he? She doesn't, does she? You don't, do you? She hasn't, has she jechuudha. Kanaaf negative gaafte baay'ee salphaa jechuudha. Kama dhumaa kanamicha fudhata jechuudha. Auxiliary verb fayyadamtee fudhachuu bitaa. Is he? Can she? Did he? Does she? Do you? And has she jettee tag goota jechuudha. That's all. Salphaa jechuudha. Barumsa jiru keessaa baay'ee salphaan tag question jechuudha. Haala isaa hubattan jechuudha. All right. He didn't go to school. Inni masjida hin deemne. Did he? Yes, you can say no, he didn't. Okay? No, he didn't. And no, did he kind of did he? Can she? Or is he a natural? All right. She doesn't like a tennis. Tennis coming simple brand tennis. Tagi samada. Does she? Does she? No. She doesn't. Okay? No, she doesn't actually. Okay, you don't play football. You don't play football. Ati kubbaan taphattu. Do you? Ni taphatta? No. Okay? I don't. No, I don't. No, I don't. Okay, she hasn't a book. Has she? No. She hasn't. No, she hasn't actually. Kanaaf daawwattoota kiyya kuni positive statement tagging isaa negative ta'a. Kun ammoo nooti lamfaa ammoo negative statement isaa ammoo tagging isaa maal ta'a? I mean affirmative ta'a jechuudha. Yookaan ammoo negative statement isaa maal hordofa? Positive tag question hordofa. Yookaan ammoo positive question tag hordofa jechuudha. Kuni gabaabinaan example amma sikene kan sirriitti deebi'aa ilaala. Okay, dhumarratti maayidhaan sadaffaan the subject of a question tag is always a pronoun, not a noun jechuudha. Tag questioning kenna yeroo hundayyuu maqaadhaan hin deebi'u. Yoo maqaan jalqabeeyyuu maal hin deebi'a? Pronoun deebi'a jechuudha. Fakkeenyaaf Rahel is a smart student jechuudha. Rahel baratuu cimtuudha. Maal si gaafate? Maqaadhaan si gaafata jechuudha. Tag question isaa yes, I mean isn't Rahel enna? No, isn't she jechuudha. Okay, Rahel kana maal bakka buufna? Pronoun bakka buufna jechuudha. Okay, she deebina jechuudha. Saala deebina jechuudha. Shaalis yoo dhiira ta'e, Ahmed ta'e, he deebina jechuudha. Yoo ammoo shamara taate ammoo she deebina jechuudha. Kanaaf subject of a question tag is always a pronoun, not a noun jechuudha. Maqaan deebiin jechuudha. Asirra maqaa agartanii tani maqaan jira jechuudha. Martuu maadha? Pronounota jechuudha. Martuu pronounota jechuudha. Kanaaf daawwattoota kiyya. Barumsi waa'ee tag question yookaan ammoo question tag haadha isin barsiise kana fakkaata. Walumaa galatti question tagging karaa barbaadinaa dhufuuti. Karaa barbaadinaa dhufuuti dursa waan isin ilaaluu qabdan seera masala barees kana addaan baafadha. Seera kanneen keessa jiramu jiru addaan hubattan. Lammaffaa himi isinii kennamu teensi kam akka ta'e addaan baafadha. Teensi irratti hundaa'eeti auxiliary verb isaa kan baafnu jechuudha. Eegi teensi addaan baafatanii salphaa. Sadaffatti ammoo himi isinii kenname tokko affirmative immoo negative ta'uusaa addaan baafadha. Affirmative yoo ta'e negative deebista.
taakkoo negatiividha. Yoo ammoo negatiiv ta'e maadha? Positiiv ta'a jechuudha. Kanaaf kan addaan hubadhaatii irratti dalagaa jechuudha. Barumsi kun kilaasii hundaaf ta'a jechuudha. Afaan Ingiliffaan barsiisu kilaasii hundaaf. Kutaa shanirraa qabee hanga kutaa yuunivarsiitii kan fayyadu ta'a jechuudha. Malee kutaa 8 7 8 mita qofa jechuudha. Hundaa'u include godha jechuudha. Kanaaf barumsa addaaf isin qopheesse kana fakkaata. Ani akka proogiraamii irratti gaaffiiwwan inshuraansii kutaa koolamaa dalaguu pilaanii qaba yookaan immoo proogiraama qaba. Akka isaa ta'ee barumsa kana namni baay'ee waan cinqeef dursee isinii dalaga jechuudha. Yeroo taanu kilaasii lamaffaratti yookaan immoo wixata yookaan immoo harbaratti barumsa inshuraansii gaaffiiwwan inshuraansii 120 kutaa 12tiin walitti deebina. Akkasitti iyyuu nagaan naa tura. Fayyaa keessa jiraadha. Isin jaaladha. Bye bye.